kakuu moofaa keessatti wangeela kana keessatti waaqayyo abbaan jecha lamaan ani waaqayyoodha jedhe moo hin jenne siin jedhe jennaan eeyyee jecha lamaan waaqayyo abbaan ani waaqaa jedhe naan jette fudhadhe amanetti jedhe waaqayyoon waaqa fudhadhe waaqayyo abbaan waaqa arge ragaa kakuu haarawaa keessatti wangeela kana keessatti akkuma waaqayyo abbaan san ani waaqayyoodha jedhe takka ani waaqa jedhe Yesuus Kiristoos kakuu haarawaa keessatti ani waaqayyoodha jedhee moo hin jenneen siin jedhe. Jecha lamaan hin jenne jecha sadii jedhe. Gobas bira kooti jecha sadiin hayyee ani waaqayyoo keessa hin sagada ana malee waaqayyoon hin jiru jecha sadiin afuriin shaniin illee ka jedhu jedhee Yesuus ani waaqa jedhee dubbateera. Abbaa kan inni jedhu ilaallu Gobas afaan Oromoo irraa qophaa jecha sadiif isaa waliin jira. Kottu. Okay. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Ani waaqayyoo keessan yaa sabaa akkana jecha shanii torbaan waaqa bakkuma ani waaqa jedheetuma senteensuma hima tokko keessa dubbate Yesuus ani waaqa kan jedhe jira hin jedhe bas. Maanu rakkan jira. Senteensi barbaadde moo waaqummaa isaa baruu barbaadde? Nagaan jiraadhu jechuun balbarsan. Gobas okay. Bakkalee dubbadhu jimma akkam nagaa. Gobas ati nagaan jiraadhu nagaan siif haa ta'u. Irraan deebulis hojii. Tolosa. Ustaz Barakatii fi Tolasaa waan biroo isin gaafachuun dhumneen isinumti natti tollaan dhufe dhugaa rabbi ta'uusaa Yesuus ergamaa ta'uusaa haasawuu keessanirra akkasitti hubadheen dhufe maleeni wanta naan jedhuun qabuuni. Islaama moo kiristaana Tolosaa kooti? Ani Toloskii dhalle garuu amma sirriitti hubadheen qaatan sin hordofuu jammaree jechuudha. Wallaahi rabbi siifaa laaffisu. Kanaan nu rakke waan Tolosaa koo siifaa toltu waan jedhe dhugaa maaf jennaan kitaabni lama kitaaba waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Wangeelli takka quraanni takka amantiin lama amantii waaqaa ta'uu hin dandeessu. Anaa fi ati Tolosaa koo yoo wayii irratti wal dhabnu taate mana murtii abbichuudha mana murtii Itoophiyaadhaas mana seeraa takka manguddummaa namni Oromoo tokko nu jidduutti kan taa'u taate nama lamaaf murteessamoo qaama tokkoof dhugaa sana murteessan. Nama tokko murteessa malee nama lamaaf murteessu. Thank you. Ilmi namaa kun Ortodoksii, Pheenxee, Waaqeffataa, Islaamaa, Muslimaa, Hundizim, Budaayizim hundi gaafa fuula waaqayyoo dhaqan jarri kun hundinuu amantii dhugaati isin warra dhugaati jedheen waaqayyoon jireenya bara baraa itti kenna akkas jettee yaaddaati. Yaadu. Thank you. Waan jedhu Tolosaa koo I challenge mee waan sin jedhu yoo wangeeluma kanarraa Yesuus Kiristoos ani gartee waaqa kan jedhu hin jiru. Yesuus Kiristoos Ortodoksiin amantiidha kan jedhu hin jiru. Amantiin Pheenxeedha amantii kan jedhu ni hin caafamne. Sillaasee jecha jedhu kana sillaasee kan jedhu hin caafamne. Walii galee Yesuus Kiristoos ani du'eetiin du'a moodhee kee kan jedhu asirra yoo kan jiru taate kiristaanaa ta'a hin jiru. Yesuus Kiristoos ani waa hunda godhuu hin danda'a kan jedhu yoo jiraate ani kiristaana ta'a hin jiru. Yesuus Kiristoos ani ergamaadha jedha. Abbaan na caaloo jedha. Abbaa biraa hin bee dhufe jedha. Abbaan na ergee jedha. Waaqayyoo kootii fi keessan jedha waaqayyoon qaba jedha. Waaqayyo yeroo kadhattan jedha kadhata waa'ee kadhannaa isaa keessa Maatiyos Luqaas keessattis barsiisee waaqayyo isa waaqarra jiru sana kadhadhaa jedha. Hin argattan isiniif kan inni. Walii galee gara abbaa kootii abbaa keessanii jedha. Yesuus Kiristoos waaqayyootu erge. Ani ergamaa agartee saba Israa'el bichaadha jedha Maatiyos irrattis. Jarana wangeela kana didanii ani waan baqattaniif na dhibe. Qur'aana keenya wangeeluma keessan qabnee isin lallabu jirra bara. Kiristaanni Maatiyos, Luqaas, Marqoos, Luqaas, Yohaannis fudhatu hin jiru. Dubbii Phaawulosii fi Yesuus waliin beekan. Ijaan wal arganii hin beekan. Akkuma naaf Tolosaan waliin sagaleen wal dhageenya. Yesuus Kiristoos Phaawulosuma jechuu hin beeku. Seexaan irra beeka Yesuus. Phaawulos nama jedhamu Yesuus hin beeku. Phaawulos ofiif gartee ergama dhugaa rabbii dhugaa hin kijibu. Si agarsiisu akka inni beeku akka inni Phaawulositti mul'ate itti hime si agarsiisu. Bakkuma takka kan Yesuus Kiristoos Phaawulos akkana jedha Phaawulos akkana bakkuma takka kan Yesuus Phaawulos jedhe nagarsiise Phaawulos jedhe nagarsiise. Akkatti Phaawulos duukaa buutu Kiristoos ta'e sitti himu. Aboo ofiif jedhee rakkoo xiyyaa kan ana makka nama ta'e Yesuus gartee nam mul'ate. Yesuus na dhufe akkana naan jedhe jechuun naan danda'a bara. Yesuus bakkuma takkatti seexaanallee dubbate jira seexaanaan wal arkee jira. Phaawulosiin wal arkee
Phaawulos dubbisee nagaan siif haa ta'u jedhanii guyyuma tokko Phaawulos ergatee Yesuus Kiristoos mee raguma tokko naa kan isa Yesuus Kiristoos Phaawulos jedhe Phaawulos. Amma asirratti beektanii baay'ee kan hordofaa ture dhugaa rabbi hedduu sa'aatii guyyaa irratti kiyyaase inuma sin dhaggeeffadhaa jechuudha bakka. Tola isaan jeeqii nati macaafa qulqulluun beeku. Ati amantii jeeqooti maali waan dhaggeeffadhe waan sin hordofaa turan sin ibsaa irraa bar. Sin dhaggeeffachaa ture. Kiristinnaa waan sin galleefidha. Mee haa dubbatu inni ortodoksiidha pheenxee miti nagaa. Mee dhaabbatu. Hin galleef si biloo duukaa deemaa macaafa qulqulluu beeku. Loloo miti namni yaada wal mo'achuu yaada wal amansiisuudha malee wal loluu yookaan wal fachuu hin beekan amma dubbiin. I love you. Tolasa. I love you. Oh. Me too. I love him. Ani dhaggeeffadhu. Ani protestaantiidha. Pheenxeedha. Ati immoo ortodoksiidha. Numa gidduuyyuu garaagarummaa hin jira. Garuu akka kiristaanaatti lamman keenya kiristaana. Eegi amma Macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu dubbistee beekta. Seerumaan wattee beekta. Honestly. Ana kana dee naasofne bara amma siinis isaanis hin mormee hedduun atti toltee eessin jechaa ni jira malee. Isin immoo abbu gaafa namni tokko kiristaana jedhu kiristaana keessaatii gaaffii gaafachuu qabdan gaafadha. Nagaan jeeqini tola isaanii bakka ofii isaa bu'a malee bakka isin bu'atillee bakka tola isaan buutu. Tola isaan waan isatti dhaga'ame waan hubatee dubbatee jira lakkii ati hin hubanne jettee tola isaa jeequullee hin dandeessu si galee. Ay hubadheera yoo inni jedhee gaaffii gaafachuu fali bari kiristaana maqaa kiristaanaan daldaluun akka hin danda'amne waan hin beeku. Maal daldale boo? Abbee dalasiin hin jenne abbee maal daldale? Inni nu siin hin jenne. Maal daldalame sila atuun beektuutti maqaa kiristaanaan daldalatta atuun beektu waan macaafaa kana erga silaa ta'utti jirra wayi. Ani maa isinitti hin qabbadhanii beektanii. Si arginee jirra mee ustaas nama biraaf carraa kennaa. Tolosuma keenya ragaa kanneen karaa ramaysinaa qo tolosuma. Macaafa qulqulluu hin baqadhu mar gaafa ragaa sirrii kennuuf ka'u sobdanii kan biraatti qabatanii tolosa afaan Oromoo ni dubbistanii barreessa wayii obboleessa yoo ni manyaati ati Oromoo ilmaa caaluutii mi? Ilmaan Oromoo. Ani Oromoodha hin danda'amu nayyuu. Goobas naannoo teessanitti nama jechuun saree jechuun moo jaldeessa jechuun? Nama jechuun namuma ka namni namuma. Hiikoo biraan qaba nama ani dhiiroon siin jedhe naannoo teessanitti dhiirri dubartiin taati. Hin taatu. Goobas wangeela irratti waan nama jedhee barreeffame laa waaqa jechuun ni geeddaramti. Hin geeddaramtu. Maqaa kee Tolosaa jedha akkuma namatti hin dubbisee miti akkasumaami. Caaffata qulqulluurra wanni kun afaan Oromootiin jiraami. Oromoon irraan beektu sirraan beeku barumsa keessa wal caala umrii keessa namni wal caala akkasii amanta. Inni nama na'ee sirriidha. Goobas dubbii Iyyesuus ni fudhattaa mi'ati. Yoon si argisiise jechuun yoo kan argitu taate. In fudhaa kaa'ee waan na agarsiifte waan dubbifamu waan qabatamaa giseen arginan fudhaa. Okay nattak wala ustaanis shawwadiin wala faarfataan wala daaqooniin wala eenyu faarfattuun wala gartee wangeelaawiin wala maarreen heddummaatti. Waa'ee kadhata Iyyesuusin si garsa. Kadhata Iyyesuus wangeelli si bira jira yoon jiraannes si garseen si dubbisa. Hin jiru lakkina bira. Maatiyoos Waaqayyo si wajjin haa ta'u Yesuusiif sagaduudha ka chaao. Yesuusiif sagaduudha ka chaao. Dhaggeeffadha nagaa qofa hin deemin attis nagaa keenya inshallah. Akkana naarii qabannaateeti yaada nama mo'addu malee haaranii. Wangeela Maatiyoos 6:9 si dubbisa okay dhaggeeffadha jiran yoo kiristaanni wangeeluu kan hordofa maal jedhan dhaggeeffadha yoo maal alargaddaa bitamee dhufa dhaaba siyaasaati ibbo wayii oppiidiyoo dhuma waa baa odhamoo junta moo shaneedha maali asirra fayyaan qabdanii ilma namaan bitamu